Kottu zinega, kottu zinega, kottu zinega. Demi demteta, murtesi demi demteta. Artist Guutuu Abarraa guyyaa har'aa sirba isaa Deemii jedhu YouTube channel isaa irratti galakkiseera. Guutuu Abarraan akkuma beekamu waggoota hedduuf aartii guddisuuf nama hojjechaa ture naa ta'u artistiin kun illee baroota hedduuf sirboota adda addaa galakkisuun sirba isaa Bariin Gaddaa bara 2021 Hawaanawaa jedhu YouTube channel Vision Entertainment irratti galakkisuun view miliyoona 3.3 ol argamsiisuun sirboota afaan Oromoo beekamuuf dhageetti guddaa argatan keessaa isa 12ffaa irratti argateera. Sirbi artistii kanaa kun dhageettiif jaallatama guddaa kan argate sagalee irraa kaasee editingii viidiyoo irraa kaasee hamma dhumaatitti kan baay'ee namatti tolu ta'uusaa namoonni baay'een sooshaal miidiyaa adda addaa isaaniitti irratti yeroo saniitti himanii turaniiru. Guutuu Abarraan illeen sirba isaa Hawaanawaa jedhu kanaan gara qarshii miliyoona 1 akka argate kaasettiin isaatilleen biyya alaatitti Spotify iTunes irratti adda addaan gurguramuun qarshii miliyoona 1 argateera. Sirboota adda addaa illeen saniin booda dhufee uummata biratti nan gahaa jedhee ture jechuudha. Saniin booda illeen sirba isaa kan biraa kan galakkise artistiin kun wayita ammaatitti ammoo sirba isaa Deemii jedhuun haala nama ajaa'ibsiisuun Karrayyuu keessatti viidiyoo ajaa'ibaa bareedaa sirboota afaan Oromoo hanga ammaatitti galakkifaman keessaa kan viidiyoon isaa akkatti bareedu hin jiru jedhamaa jira. Namoonni hin daawwanne yoo jiraatan iddoo descriptionii kanarratti YouTube channeliin Guutuu Abarraa ni jira jechuudha. Deemtanii daawwachuu hin dagatinaa. Channelii isaatiilleen subscribe godhaan affeerraa keenya kan yeroo hundaati. Artistoota keenya jajjabeessuun keessan yeroo hundumaa ni beekama. Artistoota keenya YouTube channelii kophaa banatanii sirba isaanii galakkisaaran kanneen garuu irra deebii sirriitti akka jajjabeessitan gamanumaan isinitti himuu ni barbaanna jechuudha. Artistiin kun akkuma beekamu sirba isaa Hawaanawaa jedhuun dhiyeenyuma kanatti guyyaa tokko dura albamii isaa haaraa akka galakkisu hedduu himee ture. Albamii isaa haaraa kana akka galakkisu hedilleen kan hime sirba isaa Hawaanawaa kanaan eebba ajaa'ibaa hoteela Sharaataniif magaalaa Finfinnee keessatti qophii addaa gumaa awwaard irratti argamuun artistoota hedduu keessaa inni keessatti filamee sirba isaa Hawaanawaa jedhu qarshii 100,000 sirba saniin badhaafameera. Artistiin kun odaa awwaard irratti waancaa ajaa'ibaa fi qarshii 100,000 kan kennameef yennaa ta'u wayita ammaatitti illeen artistiin kun gaafiif deebii gaaffasan godhameefin akka inni jedheetitti albamii isaa haaraa akka isa galakkisu heduu fi albamiin isaa kun illeen yeroo galakkifamu uummanni Oromoo akkana bira dhaabbatu abdiin qaba. Artistoonni hedduu iddoo kanatti ni argamtu. Yaada kiyya jaallatanii jalqabumarraa'u otoon viidiyoo kanan galakkisin Hawaanawaadhaan odoon nama bira hin girayyuu artistoonni hedduu yaada kiyyaa fi jajjabina kiyya arganii jajjabina hedduudhaan haala nama ajaa'ibsiisuun jabaadhu jedhanii na jajjabeessaa turaniiru. Artistoota kanneen baay'een galateeffadha. Kanaan alatti immoo sirbi kiyya Hawaanawaa jedhu akka Afrikaatitti guutummaan Afrikaatitti sirboota bara 2021tti galakkifaman keessaa haala nama ajaa'ibsuun tokko kudhanii keessatti naaf galeera. Baay'een gammadeela. African Cultural Art Legend kan jedhamuun immoo gara qarshii 500,000 akka naaf kenname gamanumaan isinitti himuun barbaada jedheera. Artistiin kun doolaara 10,000 African Legendary Art irraa kan argate yennaa ta'u artistiin kun illee gaafa gumaa awwaardii kanarratti akka himeetitti Karrayyuu keessatti ergan viidiyoo kiyya waraabee booda namoonni hedduu sirba kiyya irratti kan kaafaman ni jiru. Namoonni sunniin namoonni 20 ol wata ammaatitti akka ajjeefaman ni beekama. Wanta kanaan illee baay'een gaddeera. Gadda kiyya illee Facebook koo irratti ibseen ture. Kanaan alatti immoo sirba koo kilippii kana guyyaa borii nan galakkisa. Namoonni hin daawwanne yookaan kan daawwachuu soqxan guyyaa borii dinqisiifattoonni fi jaallattoonni kiyya deemtanii daawwachuu ni dandeessu jechuun himee ture. Artistiin kun illee sirba isaa kana galakkiseera jechuudha. Baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Sirba isaa kana miliyoona galchuu qabna waan ta'eef viidiyoo kana illee like godhaa. Channelii kiyya subscribe gochuun oduuwwan hatattamaa argachuu ni dandeessu. Hamma xumuraatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isin jaallanna.